namatti hin sagadin, nama laaltees hin deemin, waan barbaaddu beeki. Anaan laaltee miti ka qabsoorra jirtu. Waan barbaaddutu jira, ka qabsoof si baasee immoo si nyaatu gabrummaa sirra jira. Abbaan qeerroo gadi baasuu fi ol galchu roorro. Miti qeerroo. Roorroon sun hanga cabuu hin dandeenyetti eenyuyyuu sin dhaabu. Hoggansi keenya kan kallattii nuu kennu, ka hiriira nu baasu, kan nu fincilchiisu, kallattii walii laachuuf immoo bakka deemtan hundumaatti akkuma gaafa diinni waan sin jilbeenfachiise itti fakkaate online singeesse huursuun singeesse jennaan oromummaan iddoo tokkotti walitti sin fide walitti sin dagaagsee bakkoota adda addaa irraa kaa walin beekne bilbila wal jijjiirtanii qabsoof karaasaa keessana har'as bakka kanatti kumaatamaan argamtaniittu teessoo wal jijjiiraa akkamittiin wal qindeessinaa akkamittiin injifannaa akkamittiin bakka kamitti yoom wal yaamnaa isa jedhu mataa qabdaati diidaa nama laaleen nama birrii sirraa guuree miidiyaa banatee achirratti reeffa kee maxxanse jennaan dhugumaan naa yaadu sitti fakkaate har'a garuu ibidda keessatti si waliin hin dhaabbanne gowwummaan keenya kanaa jechuudha. Miti amma gaa namaa dha'uun barbaadu. Namni hedduun garuu akkasittiin harka keessaniin ibidda qabate. Abaluun akkasiitoo jennee amma ka iyyitanii maraattantu jira. Namichatti maraatiin sirnaaf maraat. Namni nama qabsoon baabura. Ka yaabbate hundatu bakka xumuraatti bu'a jechuu miti. Hedduun karaarraa harca'aa, hedduun karaarraa yaabbataa deema. Namni ati nama kiyya jettee adeemtuu Rabbi miti waaqa miti bakka tokko gahee nama ni jijjiirama gaafas immoo qabsoo jibbitamoo akkam goota nama laaltanii hin deeminaan hin jedhu kanaaf jechuudha hubattanii